Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa dhuguma rabbi. Dahaal asgabba. Miskiina hingalchu gastiifi yoomillee haatu qabadha. Sagalee kana waraabaati. Miskiina Dhahaa hingalchu mana kiyyaa. Hiyyeessa hingalchu mana kiyyaa. Adaraa dhugaan siniin jedha. Viidiyoo kana sheer godhaati maakii Oroo biraan nagaa. Dhahaa kan jedhamu, hiyyeessa kan jedhamu, nama maallaqa dhabe, nama qarshii dhabe, nama mana dhabe osoo hin taane nama sammuu yaadu dhabeedha malee ilmi namaa maallaqaa fi qabeenyan dhahaa hin jedhamu. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Viidiyoo kanarratti namoonni koomii natti kaastanis hin dhabamtanii maaliif jennaan ani garuu waanan tuqameefan viidiyoo kana hojjechuuf dhimmame jechuudha. Maaliif jennaan anas yoo ta'e nama kamuu yoo ta'e namni tokko yoo guddate namni sun ofii isaatii fi miti jechuudha kan guddatu. Hawaasatu guddisa, namatu nama guddisa, namni yoo laayikii namaa godhe, namni fooloo yoo namaa godhe guddatu malee seexanni wayii dhufeetoo fooloo naman godhu, seexanni dhufeetoo nama hin guddisu jechuudha. Egaa namaan hiyyeessa jechuun, namaan dhahaa jechuun, nama tuffachuun, uffannaa namaa laalanii nama tuffachuun, haala namaa laalanii nama tuffachuun baay'ee namarraa fokkisaa jechuudha. Egaa ilma namaa tokkoon ati maallaqa hin qabdu, ati qabeenya hin qabdu jedhanii dhahaa jedhanii tuffachuun faayidaa tokko hin qabu. Iyyummaan iyyummaa caalu, iyyummaa qabeenyaa, iyyummaa maallaqaa, iyyummaa birrii osoo hin taane hiyyummaa sammuuti jechuudha. Maakii baay'een jaaladhaan dhugaan sinitti maakii Oroo baay'een jaaladha, baay'ee natti tolti yeroo hundumaa jechuudha. Nama ishii qeequllee hin jaaladhu jechuudha. Garuu ammallee ishii qeequu miti. Jechi ishiin jette kuni baay'ee nama komachiisa, baay'ee nama uffachiisa jechuudha. Ishiin har'a dhahaa jettee arrabsitu kanatu asiin ishii ga'e jechuudha. Ishiin har'a dhahaa jettee afaan guuttattee hiyyeessa mana koo hin seesisu jettu kanatu sadarkaa kana carraa kana akka geechuu ishee taasisee jechuudha. Beezawwee shamarran biyya Arabaati keessattuu viidiyoon kun kan ilaallatu jechuudha. Ishee gola madaamii keessa teechee distii namaa dhiqaa, ishee mana madaamii keessa teechee gara tokkoon madaamiin sababa isaan jala teechanii taap gootanii madaamii teechanii wal loltan gizee isaan geemii taphatan keessattuu warroota feemesii miidiyaa kanarratti mul'atan. Gizee geemii qabaatanii mee dhugaa odoon sobiin jechuudha. Ebeluun geemii qabaa sa'aatii kanatti hojii kiyya fixadhee xumuradheen viidiyoo isaa dafee jala seenee tanan taappii godha. Yoon danda'e immoo mindaa madaamirraa fudhadhee yookaan sobneefaa jechuudha. Akkanatti waan akkanaan rakkadha jennee irraa fudhannee kaardii bitannee ijoolleen kennitanii jirtu jechuudha. TikTok irratti gaafa geemii fa'aa taphatan. Akkasumas taappii haga qubni lamaan nucitutti jechuudha. Taappii kan gochaa turre akka mataa kootti kan bilbila lama qabnus, kan bilbila sadii qabnus, kan bilbila tokko qabnus waan qabnu saniin osoo hin hambifatiin gara laafummaadhaaf qallaalii kanan goonu jechuudha. Innaa har'a warrumaa kafana xuraawaa uffatu kana warruma hiyyeessa kanatu sadarkaa kanaan nama ga'e jechuudha. Ilma namaatiin ati hiyyeessa jedhanii hiyyeessa tuffachuun wallaalummaadha. Dhugaan siniin jedhaa miti ani walee osoo rabbiin kiyyaa osoo waaqni kiyyaa waan tokko naaf kenne kan qabu kanarraallee har'allee taanan hiyyeessa fangochaa jira. Ofii kiyyaa osoo hin godhatin, ofii kiyyaa osoo hin qabatin rakkataa cinaan dhaabbadha dhugaan siniin jedha. Nama rakkadhe jedhee natti dubbate nama tokko bira darbuu garaan koo hin danda'u jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Kanan har'aa chaanaalii kanarratti dadhabee hojjechaa jiru hiyyeessa nan gargaara. Yoo waaqayyoon na guddise, yoo waaqayyoon ija natti godhe gaafa mana ormaatii galee, gaafa biyya ormaatii galee hiyyeessa nan gargaara. Rakkoon badaadha, beeluun badaadha. Nama beela'een arge gola madaamii keessatti, dheebodheen arge gola madaamii keessatti. Har'a garuu waanan argesanii yoo nasii gare isa kana gochaanan agarsiisa jedheen chaanaalii kana guddisuuf xaaraa jira jechuudha. Dhugaan sinitti magizee tokko namoonni tokko yeroo guddatanii ofumaaf bakka san akka ga'an, ofumaaf guddatanii sadarkaa sanirra akka ga'anii wayititti kan of ilaalanii jiru jechuudha. Garuu way seexanni wayii nama guddisaa, seexanni wayii waa fooloo nama godha, namatu fooloo nama godha. Sadarkaa kananis kan nama ga'u namaadha. Kanaafuu hadaraa keessan nama hin tuffatina. Keessattuu warroonni xiqqoo waa guddatanii ija godhatanii namoota xixiqqoo ijoollee xixiqqoo ol jalaa dhufaa jiran kana
kana hin tuffatinaa isiniin jechuu jaaladha. Asumallee madaam qimamoochan jechuudha warroota guddatanii dhageettii qabanii gizee waa rakkatan sagalee oliif ta'anii wal dhageechisan kana duuba hin kaatinaa. Isinillee guddachuuf karaa yeroo amma yeroon tolee jira barri tolee jira jechuudha. Kanaafuu wal gurmeessate jechuudhaan ijoollee xixiqqoo wanni gorsu jechuudha. Ijoollee chaanaalii banattanii hin qabne ijoollee akkanumaan viidiyoo gatii hin baafne viidiyoo namaa jalatti du'aa ooltanii ijoollee waanuma gandaa laalaa ooltanii of taate ofii keechaniif illee jiraadha of ta'aadha. Gola madaamii keessa teechanii waayifa madaamii waayifa sinii kennitee bilbila sinii eeyyamanii saa 24 sa'aatii hojii keessan fixxanitti viidiyoo nama jala eenyutu laayivii tiktookii seen eenyudhaafan taap godha jettanii fiigdanii nama san jala taa'aa ooloo osoo hin taane ofii keechaniif of ta'aatii waan sin barbaachisu bayihoon waan biraa gochuu dadhabdanii gara waasaappitiin ol gurmeessati jechuudha. Gurmii fakkeenyaaf nama 10 yoo ol gurmeessitan ijoolleen yuutuubii banattan saniin booda guyyaatti nama 2 nama 3 sagantaa baasaa laayiviidha bilbila keessan ol jalatti banaati sa'aatii fi sabiskiraayibii guuttadha. Akkaawuntii feekii banachaa ta'u sabiskiraayibii 1000 sa'aatii 4000 guuttachuu yaala. Dhugaan siniin jedha har'a gaafa si galtanii rakkattanii warroota beekamtii qaban kanatti dhuftanii bochan dahaa hiyyeessa siniin jedhu jechuudha. Argitanii miti kun isinuma ilaallata. Kuni har'a gola madaamii keessa warroota jiran ilaallata. Yeroo maallaqa mana madaamii argattanii waanuma duroomtan waanuma ammaan booda hin rakkanne isinitti fakkaachuu danda'a. Gizee mindaan keechan 40,000 50,000 ji'aan hagana nyaanna jettanii gaafa asii galtanillee minduma kana nyaanna jettanii warroonni herreeddan jiraachuu dandeessu. Garuu gaafa asii galtanii birriin 10 hanga rakkoo isinitti ta'uu bira ga'uu dandeessu. Gaafa warroota beekamtii qaban biratti dhuftanii bochan dahaa hiyyeessa isiniin jedhu waan ta'eef ofitti amanaatii jabaadhaatii hojjedhaatii hiyyummaa kana jala obbaasaa isiniin jenna. Hiyyummaa caalu hiyyummaa sammuuti malee hiyyummaa qabeenyaati miti. Immoo sammuu keetii yaaddee waan tokko kalaqxee hojjechuu yoo hin dandeenye waan tokko godhachuu yoo hin dandeenye sammuun kee kallattii tokko qofaan deema yoo ta'e ati hiyyummaa hin taane hiyyummaa badaa keessatti akka kufaa jirtu obbeeki jechuudha. Maakii keenya dogongora guddaa har'ate hojjette keessaa wanti si komadhe yoo jiraate dahaa hiyyeessa jechuun kun sirraa hin ba'u jechuudha. Maaliif jennaani hiyyeessa caaluu sammuu yaadu dhabuudha malee qabeenya yookaan birrii yookaan gamoo mana billaa dhabuu miti jechuudha. Ilmi namaa tokko ol jedhaa tokko gadi jedha kan qabu dhabee kan hin qabne argachuu danda'a biyya lafaa kanarratti jechuudha. Namni waaqayyoo waa hunda gochuu danda'a. Namni tokko waan tokko yoo argate waan sanirraa hin kufne bakka sanii waan hin sochoone itti fakkaachuu danda'a. Garuu abbaan qabeenyaa baay'een beekamtii qabu iyyoomee kan immooyyuu homaa hin qabne duroomee argamaa jira. Yeroo ammaa kana namootuma naannoo keessan keessa jira yoo fudhattanii namoonni naannoo keessan duraan kaleecha beektanii fi kanarra beektanii gara ta'ee isinitti mul'ate ijoolleen baay'een akkamitti wanti kun ta'uu danda'e namni kun nama akkasii ture akkamitti haala kanaan akkanatti iyyoomuu danda'e jettanii namoonni gaafii isinitti ube jiraachuu dandeechu. Amma fakkeenyaaf ollaa kiyyaa jechuudhaan akka ganda dhaloota kootitti namichi tokko hin jira jechuudha. Baay'ee abbaa qabeenyaatti beekamaadha jechuudha akka naannoo keenyaatti. Garuu odeeffannoo amma yoo nan dhaga'u namichi sun hiyyoomee jira bee nama akkanaati yoo naan jedhani dhugaan siniin jedha na ajaa'iba jechuudha. Maaliif dhabaan argateet qabaatan iyyoome jechuudha. Waaqayyoon kana godha. Kanaafuu nama kamuu tuffachuun of tuffachiisuudha malee waa biraa miti. Dahaanuun jettee amma deemaa iyyaa jettee nu iyyuu keenya osoo hin taane wallaalummaa keessa sitti hime jecha kana lammaata irra deebitee hin jedhini sirraan eeggamu. Waaqayyoon akka nu barsiifatetti hiyyeessa gargaara hiyyeessa nyaachisa beelaa karaarraa kaasaa rakkataa gargaaraa jedhe malee nama tokko tuffadhaa hin jenne jechuudha. Beekamtis yoo argatan ittiin yoo hiyyeessa rakkataa gargaaran badiin qabu sinin jedha. Egaa kanaafuu jechuudha dogongora hagana ga'u kana dogongoruu hin qabdu obboleetti keenya dhugaan sin jedha. Wanti hundumtuu carraadha. Wanti hundi carraadhaan dhufa jechuudha. Wanti carraadhaan hin dhufne tokkollee hin jiru. Kanaafuu jechuudha carraa ofiitti amananii fudhachuudha malee oluma ka'anii waa dhibba jechuu akkuma namatti dhufeetti aarii miira ofii dubbachuun hin ta'u. Keessattuu ijoollee mana madaamii tuquun hin ta'u jechuudha. Namoota hedduu fi mesii gootee jirti ijoolleen mana madaamii. Namoota hedduu guddistee jirti. Har'a
garuu ijoolleen mana madaame of ta'a jiraadha. Takkaan kechanii yoo kan na dhageechan ta'e YouTube chaanaalii banadha. Biyaansi sa'aatii fi sabiskiraayibii guuttadhaati biyya galaati jabaadhaa cimaa irratti hojjedha. Wanti nama rakkisu tokkollee hin jiru jechuudha. Iyyoo hiyyeessaadha namaan jedhan kana isin biyya kechan jijjiiruu duroomsuu dandeechuu hojjettanii jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon kiyya aguma natti dhaga'ameen ibsadha jedheen nufi malee waa biraatiif miti. Warroonni natti dheekkamtan adaraa natti hin dheekkaminaadha jecha ishiitu na aarse malee ani namummaa ishii miti. Maakii nan jaaladha akkuma jalqabaa isiniin jedhe garuu jechi har'a dubbatte sirrii miti dogongora qaba. Aga feetillee aartu hiyyeessa jettee nama tokko hiyyeessa mana koonseessisu jette boru karrarraan dhaleetaa jechuudha. Dhugumatti hiyyeessi mukaan qasdii keetii miti mana kee dhufee beela'ee na nyaachisi jedhe akka ariitu tagbaariidhaan dubbattee agarsiiftee jirta. Kun immoo dogongoraadha. Sin jedha obboleettii koo yaada akkanaa of keessaa balleechati nama akkanaatii miti. Egaa viidiyoo kasumarraa nan goolaba yaadaaf qabaata saanduqa koomentii jalatti barreessadha. Bye bye.